Wahyo, Jiro. Oh, Akami. naguma. Nagaketi fayyada. Jirta. Nagada. Jira kuno Kamat. dubawa ke. Maal akas badu. Maal eessan Maalu tuan sebarbaadu nu feesi arge. Dhugaadha la. Maal naguma? Nagaadha akka itti sebarbaadaanu na beeka. Eh. Maaliin jedhama? An namoota biyyaani keessa jiran keessaa namni gaariin akka keetii jira deefaa yaadeen beeku. Dhugaadha. Garuu maal goota? Rakkoo weessi qunnamuuf jedha la. Maal rakkoo? Adaraa kee of eeggadhu adaraa Rakkoo kee. akkam? Adaraa kee. Hiriyaa kee beektaa hiriyaa keessatti akka lubbuu keetti jaallatu sana. Badhaasa. Badhaasa? Badhaasa. Badhaasaan jechuudha. Bulee kee lubbuu keetiif. Takkama waan gaarii yaadeen beeku. Badhaasa ammoo? Eeka badhaasaani. Badhaasaan akkamitti? Kunoo la warna waraana nan ajjeesa bulee kee kanu. Keessumaa nan waraana ammoo faarfannaa ma godhe. Faarfannaa ma godhe. Adaraa kee la kanuma sitti muu dhufe laan. Kanaafan si barbaadaa. Amma waan biraa dhiis of eeggadhuudha. Of eeggadhuma jiraadha. Dhugaadha of eeggadhuu jiraadha. Kanuma sitti maal. Badhaasaan kanan godhu garuu Maali kana anaan mari'ataan. waanuma kamiifuu. Anaafis iraadha bini. Anaan mari'ataan bulee kee. Mee of eeggadhu adaraa. Jabaadhu. Sirriidha. Badhu. Badhaasa. Turme siin bilbila. Jirtaa? Akkamidha? Akkam? Nagaa keetii? Fayyaadha? Jirta? Naguma? Nagaadha? Nagaa keetii? Jirra kun. Jirtaa? Dhugaadha jira. Baga jiraati. Utuman si barbaaduun immoo sitti fe'e. Dhugaadhaa? Dhugaa si barbaadaa jira. Maal nagaadha? Nagaadha illee nagaa maaliitu jira miti. Maaltu ta'e? Maaltu hin taane maaltu jira. Maaltu hin dhageenye? Maa inni maaltu ta'e? Hiriyaa kee akka lubbuutti jaalattu sana beektamni. Hiriyaa. Jireenya. Jireenya. Maal ta'e jireenya? Jireenyaan maal ta'e? Edda galgala dhugaa wanta ta'e dhageenye. Kallattiin itti gali maal ta'e jireenyaa naadhoon koo? Dhaggeeffadhu qaammatas gabbaadha. Edda kee nama wajjin kanaan dura walolee turuunsaan oolle noo waa kan yaqutti. Dilgaasa. Jireenyaan jechuudha. Nama wajjin miti uffata isaa wajjin yoo walitti. Maali amma kunoona maalittan barreere ani sooruma galgalan dirmannaa dhaqe waaqatu lubbuu isaa baase waaqatu. Ganama kanallee wanta inni irra ga'e hin barre amma maal goota beektaa? Kanaaf siifal. Edelaan nuunis anis edee kanuma qabadde deema. Ammallee akka tasaa ta'een qarsiisuu deemaaraan iyyuu si arge isa kana fayyadamiiti. Yoo ta'e illee yoo lubbuun isaa waan taa'e kanaan baraate. Waaqayyo si eebbisu. Ameen. Maaloo inqalaa miti inta tarsaasa. Hin ariifatin kaati nama waraanuutti. Garuu isuma kanaan ilaa lubbuu isaa hoshi. Jireenyaadhaaf. Maalee dareen deemtu amma amma dhaqe. Haadhoo kooti. Ati duwwaan eebbifatu. Rakkoo qaban koo walitti nagaya. Maal nagaatu nagaa keessanii jira dhugaa nagaadhaa jira dhugaa waaqayyo maal anoo akkuma tasaatuun daandii darbaaruun isinitti gore. Anuma maal dhageessee dheetanii maal inni nageenya beebdii maaltu mudate? maal inni nageenya Maaltu mudate? isaa salphinatu isin qaqqabaarama. Maaloon immoo? Salphina amma abdii isinii manartu maal jetta salphina? Salphina cimaa tokkotu isin mudateedha. Maaloodha? Isin nama kabajamoodha dheeyyaadhu. Maan? Maanni? Maaloodha? Abdii beektuuni? Abdii keessan. Ilma koo moo? Ilma keessan. Abdii omaan taane. Omaan taane. Bilbila nama wayii hirkaa fuudhuun oolle waan isaa. Atuun oolle. Bilbila nama harkaatee itti namanii karaa asiin achiin gaafa naqee irraa qabu. Kun ilma kooti? Abdii maja kootiin arge. Abdiin ta'u? Abdii miti. Si fuudhee. Kanan beeku mucaan koo kanan beeku. Abdiin hiriyaa koo namni si fuudhee gaafannaani. Si fuudhee nan eena fuudhee ergii reebamee booddee hirkaa fuudheen deebisee kenneef jira hirkaa qabee. Maalan nagaa? Ilaa adaraa karaan irra jiru kun sirrii miti gorsaa. Gorsaa isinis. Tole maal akka jettati? Agartee ijoollee keenya waa santaa jira. An kana dhugaa natti fakkaata. Inni dhufa amma nagartuudhaan inni dhufa laalaasin. Bishaan irraa maal ammoo nama ta'eera iyyuu. Salphadhee ijoollee maaloo. Isa duwwaa jettaniisin. Dhugaadha isa duwwaa miti. Boonii beektuuni mucaama keessan boonii keessan. Intala koo? Intala keessan. Salphina mana sin dhufaara wal guureela asii fachi wal guuree. Maaloo maal taate isheen immoo? Isheen maal taate mucaasa garanaa beektuuni? Tolaa mana maqaasa. Isa asii gamsiisaa keenya. Waan akka gaanfa qabu gaanfa nama natti fakkaatu waa gaanfa qabu natti fakkaata malee.
Isa karaa walakkaatti tuun amma akka itti dhaabatee ilaalu. Inni hungaatti ol utaalte. Salphadheeraan hin jiru eda'anii. Kanaaf hin jedhedha. Gorsaa ijoollee keessan gorsaa adaraa keessan keessumatti boontuu gorsaa. Maal kun namatti wajjin hin deemte adaraa waaqayyoom kun faan namaan. Adaraa kan mun isin timuu barbaade gorfadhaa ijoollee keessan. Garuu amma dhuguma. Dhugaadha maali yaa? Dhuguma seeraa dhaluma kooti. Dhugaadha akka lafa kanaa naa godhu nan sobaanii. Hin sobuuman. Kanaafuu laa gorfadhaa dheennu fe'an dhugaadha. Ati fayyaanaa ta'i. Inni patinaa immoo maqaa keessantu badaa dheennu fe'e malee yaanuun korakkoo hin qabu. Gafa wabii akkami boo nagaadha jirtaati jira kuna nagaadha jira maaloo dhugaadha tuunsi barbaadaa rumsi arge immoo maaliif na barbaadde maali gaa waanoo waan ta'e si gaafachuuf keeni maa inni waansa hiriyaa kee duraan isa inni iftee hin jedhimu eenyu eenyuun isee madeen gadda daandiirra wajjiniin akka tokko ta'a deemtan ka eenyu isheen natti mi hiriyaa lama qabda leensaa maa ta'u kaasa akka ho'isee deemgadhu wal suufaa morma jala deemtan deemgadhu maal goote arramoo nama biraatu oofaa manatti fide arramoo nama biraatu Hin sobne. Ani kana naman. namanu Leenseen matuma kana gootu. in gootuun jedhiniidha mija gootiin argee dhufe Gortee ta'uu danda'a. dhugaa waaqayyoo je gootiin argee Nama bira dhufe argite ta'inna. leensee makeen argee dhufe Ani matumaan namanu kana erga omiitii isheen akkas gochuu jalqabu. naman duuni dhaqi ilaali gaa naman argitee ati muka Eessa argite? Eessa jirti? kunoo maanni bakka wadeen gadda dhaabbachaa turtan achuma jiru Amma argite? amma argee dhufe dhaqi ilaalatti Anta. see kana waliin nyaachise Ammaalan jedhama. Abdii maalii qabamman kana booda jaalladhees naman jaalladhe wajjiniin walitti nama. Baradhees milkaa'uu hin dandeenye. Faayidaan koo maalidha kana booda? Kanaaf addunyaa kanarraa of dhabamsiisuun qaba. Ilgaasaa anaan galateeffadha. Sirra na aansi. Anaan galaafachuuf deemtaa cuuphee baatte. jiree situ na rukute Ana dhaqa'ee anuma si rukute. Anaa waraanuuf billaa baattee deemtaa. ana yoon sitti na dee ilgaasaa Ilgaasaa hiriyyaan kee marfamee jira albeesuun asaadisa dunatti kenne dhaqqaban hiriyaa kee naan jedhee Ilgaasaatu anaaf si walitti naqe. Waa'ee Ilgaasaa yaamichuu bara kana situ na rukute moo ana si rukute. Ismatu anaaf siin ismaatu walitti naqe. Harka koon xureesse. maalaan jedhe beektaa dhaqqabi hiriyyaan kee eda marfamee du'uu jira Ani waan tokko iyyuu hin taane dhufee hiriyyaan kee si waraanuudhaaf qophaa'eera of eeggadhu kan jedhe natti hime isadha. Hannu nyaate anaaf si gidduutti kan kutiidhaan walitti nu naqe isa. rakkoon qabu Ilka dhume ati baga jira ani fayyaa fidu bishaanichi koodha maalan ta'eera bakka isheen jirtu deemu barbaanneet haadha oko. Abdi. Kot. Arreessa oltanii. Mana barumsaa barbaada. Mana barumsaa olta. Qophii wayii qabna. Akkasii. Taa'e nagaa namti. Nagaadha. Atoo kottat.
Eessa ooltanii? Har'a eessa ooltanii? Kilaashii olli. Kilaasii ooltanii? Har'a eessa ooltaniidha? Mana barumsaa keessa. Mana barumsaa naa ooltanii? Maaloodha maaltu ta'e? Haa? Maaltu ta'e? Eessa akka ooltan qofa natti himaa. Eessa wal darbaadhu? Mana barumsaa? Waa'ee mana barumsaa miti. Wanti isin hojjetaa ooltan har'a nageera. Kunoo Biyyaan kabajaan keessatti jiraadhu keessatti na salphiftu isin. Maaltu ta'e? waan dhugaa jiru amma lafa kaa'a. Mana barumsaa ni qophii addaa walitti turre barbaada. Mana barumsaa naa ooltan. Maaltu ta'e? Haa? Maal goone? Naa mana wanti isin gootan hin jiru. Waan tokko hin balleessine mana barumsaa ni barbaada. Utuutu hin balleessin lafaa fuudhee hamma kana. Maal abbaabdii maal taate? Nadhiise. Maal taate abbaabdii? Nadhiisi. Namicha isa seexana fakkaatu sana yookaan boofan fakkaatu yookaan uumoon fakkaatu namicha sana itanii ijoollee keessan akkasitti reebduusi. Maal Waan abbaabdii? isaan godhan hin beektu. Waan isaan godhan hin beektu. Deebi'aa taa'am. Deebi'aa taa'am. Haasaa namicha isa seexana fakkaatu sana dhageessanii ijoollee keessan akkasitti reebuun isin irraan ture. Maal Waan abbaabdii? isaan hojjetan hin Maal beektu. balleessine? Oduu sobaa akkamii odeessu wallaaltanii isin? Hin beektu. Ati. Asilumayyuu soo badheeran. Maal balleessine? Maaltu saba godhee? Maaltu Maal saba goone? godhee? Maal balleessine? Taa'ee magatu. Akkasin godhinaa ijoollee keessan. Namichi ololtuudha namittiin silayyuu. Sanas deemtee walitti natti. Namicha seexana ofuma isaatii seexana namichi. Akkamittiin ijoollee keessan namicha seexana sana argitanii kan ijoollee keessa akka itti reebisu. Waan nu balleessine hin Asilayyuu maal shakkeera. balleessine? Ijoolleen koo kanan gootu akkan isin Namni waa malee naasa'u. Namni waa malee naasa'u. Ijoolleen kun nagaadha dhugaa safarattis nagaadha biyya keessattis nagaadha. Nagaan akka ijoollee kanaa iyyuu hin jiru abbaabdi. Maal taatan isin? Maal bitti reebdu ijoollee? Nadhiisime. Nadhiisati. Maal irraa dhawwitanii haadhabdii? Taa'am manarra. Abbaa abdii haasaa dilgaasaa ta'ettanii ijoollee keessan akkasitti reebuun isin irraan turu. Ijoolleen kun nama nagaadha. Biyya kana keessatti ijoolleen kun nama amala gaarii qabudha. Maaf ijoollee keessan akkasitti reebdu isin? Maal tokkoon isaa namni waa malee waa naasa'u dhiisi. Dhiisati. Asilayyuu Siree jedheera hojii ijoolleen masaa koo kanan gootu Mara akkan itti barumsaa guddifannee natu malee maal beekaneera goone? asilayyuu. Mucaa keessan akkasitti reebuun isin irraan turre. Maal abbaa abdii maal dura naman gaafattanii? Ollaan keessa jiru keessatti na salphisanii dhiisati. Dhiisati. Akkas miti abbaa abdii. Dhiisati. Maal? Kunoo mana dhufee dilgaasan kan inni akkasuma hin jedhu. Maal baay'ee miidhan mucaa keessan? Dilgaasaa? Haasaa dilgaasaa Kaa godhan. dhageessanii ijoollee keessan akkasitti reebdusin inni riyaa fi riyaa walitti naqee abbaa manaa fi haadha manaa gargar baasee namoota wal ajjeesisee wal ficcisiisee wanti inni hin godhin tokkoyyuu jira. Maal abbaa abdii? Maal abbaa abdii? Oduun kun sobadha ijoolleen koo kanan gootu akkan itti guddise natu beekan jedheen silumayyuu. Ijoollee koo anatu beeka. Nami maal itti beetti? Odeeffannoo warraa fudhatanii hin beektanii? Namicha bineensa fakkaatu sanarraa odeeffannoo fudhatanii ijoollee keessan akkasitti reebdusin? Mana dhufeeti kan inni nutti akkamitti nama nuti kan. Nan gadda garuu haasaa namaa dhageessanii ijoollee keessan akkasitti reebuu keessanii. Amma dilgaasaa barbaannee lafa inni jirutti qabu qabna. Silumaa dubbii dilgaasaa dhageessanii isin akka nu gootan. Ati eenyumaati? Namarraa dhufti moo bineensarraa dhufte? Kanaan bineensa naasiin immoo maal jedhamu madarraa Namaaf waaqayyo. nama gargar baaftee. Maal amma waaqayyo maal Amma daandii garra bu'ee deemi. Daandii deemaa ta'e. Inaa softaa fayyuu. Maal taate? Asaan taasoo maal taateedha? Ati eenyu? Ati eenyu? Eda